Mal kan ko bareeddudha. Anko bareeddudha mal gara mal dabaladhaan ko mal godha. Walla godha tokkoon ga'a baran. Lama maaltu jiraachisa ittiin. Baay'ee natti tolan isa dhuba. Baay'ee. Atis barreessina qoluma ta'u barreessi. Hirko. Rakkoon furama rakkoon gaa'ela keeti. Hirko. Bodaa sa'i. Sanumatu qoy gidduudha. Sanumatu asii suuraa kana naan jedhu gidduutti booddee kaana. Hirko. Siin bilbilaa booddee anu deebise. Qoluma qofaa barreessati jaalalli nama lama mataara si dhangalaa. Hirko. Cufii. Bilbilcha cufii barreessi yaada siin kennaa nu rakkina qabu. Qoluma sanarratti dudduubaa yaada siin kennaa hirkoo biyyaatiin jedhee waan ajaa'ibaa ta'e jalatti siin kenna. Hirko. Hirko. Suura kana dhaliga rakkisu maddanaati. Jabaadhaa sinisee karaa barreessina namni tokko barreessee hin ga'u aartii kana. Haa ta'u. Jedhigaa siin bilbilaa'ee. Jedhigaa. Qola isaanatti ergii garuu. Haa ta'u. Dhageessu waan asuuf nu qabna siin jedhamti. Maaf na tuffattaati? Asiin haasaatu maalis tuffadhee nuti tuffanne. Amma yoo dhufee maaliin godhaga? Maaltu dhufas? Maaltu dhufu? Boosii koodha. Boosii kootii. Maariyaa dhufu rakkoo maalii qaba? Kana booda akka durii miti. Haalli jiru jijjiirameera hirko. Maaltu jijjiiramare maal lagashanaa? Laa hirko. Kana booda dhufuu hin qabdu. Asmu? Yoom sanbata guddaarra? Yeroo hundumayyuu dhufuu hin qabdu kana booda. Akka hojii kana dhabuun barbaadda? Akka rakkan hin barbaadda? Maal rakkootu jira? Rakkootu jira. Sakkasii miti? Irra qabnee dhukaasuu dandeenya. Rakkoo jira taanaan natti mati. Inqoosin hirko. Rakkoos akkasiitu hin taane maasitti fakkaati. Kana booda dhufuu hin qabdu. Asuma? Boosiin koo kana booda hirkoon akka hin dhufne naan jedheera. Maal waan ta'e? Na dhaggeeffadhu kaa. Maal waan ta'eef hin jedhee? Inni eenyuudhaan? Inni boosii kan koo miti. Ani ofii koon of geggeessee jiraadhaan jireenya biyya lafaa kana ofii koon immoo achaa. Anaaf immoo boosiidha kaa hirkoo. Anaaf immoo geggeessaa koodha. Si galamti? Jaalala koo gidduu dhaabate? Na dhaggeeffadhu hirkoo maalii? Kana booda hirkoon hin dhufa ta'ee jennaan biddeen kee gombistaa, finyoo hojii kee kuttaa, balbala hojii kee cuftaa maal naan jedheera. Ani immoo balbala hojii koos akka cufamuun barbaadu, biddeen hojii koos akka cituun barbaadu, balbala hojii koo cufuun barbaadu ani hirko. Cufamu siin banan iyyuu cufamu waan ni gadi fidu ilaalaa inuman sii banan immoo. Ati kan kee iyyuu hin banne hirko. Balbala hojii kam keetii iyyuu hin banneti. Tunsi amanuu. Namni natti amanu si hedheetuu yaadu danda'een banadhu balbala hojii koo anis. Akka ormaatti yaadutti taate. Maaf akkas jette? Maaf nan hubattooti? Lakkiin dogoggorre ormanatti taate ormanatti taate. Madaakootti na waraana. Sadhugaa namni na amanu si hedhee yaadaatu. Inqoosin hirko. Hojii kana dhabneen kan rakkatu lammanuma keenyadha. Maal rakkanna nuti jedhe inni boosii keeti malee kan koomitee yoo dhufee asitti maal goone nun dhimmaa kan dhufa yeroo hundumaan dhufee as. Anaaf boosiidha hirko. Jaalala boosii taane ani dhimmaa kan dhufaan jedhee mas dhimmaaf dhufee man deebi'a. Isa barbaadee dhufa iyyuu miti. Isa maal rakkises. Isaan maajinaa seen ba'a. Maarree isa bira deemi kana bira maal hojii dhufta? Meesuma bira dhufa garuu sitti goree dhaqeen yeroon deebi'u immoo sitti goree mandara. Akkasii? Amma duukee dhiisiitii bahiin dhufaati. Anaan gadi beektaa? Kana booda dhimma keenya irratti xumurre hirkoo hojii kana dhabnaan lamman keenya rakkatamaaf siin galuusi. Biiroo keessaa ganna baasaa hirtadee fudhadhu onnee kee keessaa akka waan itti ganna baasaa hirtu tan fudhadha. Na hubachuun amma kanatti cimaa hirko. Bahuu onnee kee mi'a konaa gadi nan ba'a. Inni koo keessaa mi'a qabda. Nan ba'a inni rakkina hin qabu. Isanni si ajaje fudhattee anaan ganna baaftee miti ati? Ta'uu isaati hirkoo. Kana booddee dhufee sin argu kan bakki mattola garaka. Ta'uu isaati. Fedha namichaa eegnaa jechuudha naafati. Ta'uu isaati. Nu gidduu dhaabbatee amma namichichi dhufee nu gidduu dhaabbatee akkas. Ta'uuma isaati hirkoo. Amma yoo rakka nuufuu jechuudha areeda maddan.
ta'uu isaati rukko. Amma tu bilbilli kee cufaa ta'ee ani immoo dhiira biraa wajjin jirtii faayidee si shakkeessa keessi kona dhiphatee onneen kona madaa'ee kaleen kona jeeqame karaarra lolufus immoo nama dubbisee as dhufeenoo si argaa bokkaan immoo roobaa jira yoo ta'e fa'aa rakkadhee mallee dibaabee namarraa fudhadhee deemee dhufee asitti si arguu hin danda'u jechuudha. Ayyee hin dandeessu. Galatoon. Rakkoon qabu. Isa wajjin mari'attanii akkasuma gootanii rakkina qabu. Iddoo biraatti wal agarra rakkina qabu. Nan baare. Bayi rukko. Bahu? Eeyyee bayi. Dhiisee man ba'a jechuudha. Nakkisii wajjin an ba'a. Kottu Haasaa. Ofumaan haasaa oolii. Lafuma duwwaattan haasaa ture. Jedhi gaa. Jedhi. Halkoon harka wal qabnee dhisi dhiiseen ba'aa rooti. Jedhi boodee wal agarra. Sadaqa. Imbaatu ergu. Deebitii teessaayi. Beera. Baali sammuun na keessaa beemtuun hin beeku. Feasibility isaas baay'ee qayyabannee turre. Yaa isin hojii keessan raawwadhaa. Nummoo hojii keenya raawwanna. Eeyyee. Tole egaa isin piroojeektii keessan xumuraa dafaati. Tole. Seeni. Iddoo an jiru dhuftee hammammoo? Kiyyaan sitti hin himne. Iddoon kun iddoo hojiiti jedhee sitti hin himne. Lammata akka hin dhufne as jedhee kiyyatti himee ture maaliif isheen sitti hin himne? Natti himteetti. Xinnoo haaluma tokko tokko na dirqisiisnaa naman si barbaacha dhufe. Haala akkamii? Nagaadhaas nagaan hin dursu. Amma maal barbaacha dhuftee? Maalan barbaada albuuda baasuun dhufaa biiroon jiru nama barbaachan dhufe boolla qotaa jira. Tole gara dhimma keetitti dhufnaa maal barbaacha dhufte amma? Hojiin akkamii gaa'illi akkamii hariiroo isin haadha warraa keessanii hojiin qabdan akkamii seenu baruu. Baay'ee shaggaadha. Baay'ee dansaa. Haadha manaa koo haadha manaa baay'ee bareedduu amanamtuu baay'ee wal jaallan. Isheen kam? Isheen haadha manaa koo. Haa ta'u garuu xinnoo Liisa amma daftee naa baata? Bahu? Eeyyee daf. Leenan baa rakkina qabu waanan fuudhee bahutu jira. Ija koo jalaa wanti miliqu hin jiru. Kaleessa eessa ooltanii? Kalee iddoo hojiin kootiin ooli qaba. Hojii koon hojjechaa ooli. Akkuma hojiitti fudhattanii nama ormarra uffata baasanii buusus waanuma fedhee biyyuu kaleessa eessa ooltanii? Eenyu wajjin ooltanii? Haala kamii wajjin ooltanii? Nama akkamiiti isheenii? Isin nama akkamiiti? Hariiroon isin gidduu jiru maali? Maal gochuu dhattanii? Maal gocha deebitanii? Hojiidhaa meeqatti baatanii? Eessa teessanii maakiyaatoo dhuddanii? Isheef immoo shaayitti sukkaara dabaltanii walitti maktanii kan jedhu to'annoo keenya jala galeera. Isheen istaafii kooti. Ishee gargaaraan ture malee maal? Tiyyaadha isheenii? Tiyyaa miti. Waamu fedhee biyyuu 9-12-32-27 jedhee kan xumuramu bilbilaadha warraa keessanii akka ta'e beektu. Tole. Isaanii wajjin isaa ta'uu nan danda'a waan kanaa jedhe. Maaltu si galchee? Haati manaa koo amanamtuudha. Anas na amanti. Amanamaadha. Atis rakkina hin qabu. Iddoo lama amanamta malee rakkina hin qabu. Amanamaadha. Ishee sanaafis ishee kanaafis baay'ee namatti tola. Garuu inuman itti hima. Karaan argadhu argadhee dhaqee inuman itti hima haadha manaafitti. Odeessuu dandeessa garuu oduu nama akka kee kana haati manaa koon simatta. Egaa isaa amanuu dhiisuu dandeessi. Kana garuu baga nagaan dhuftanitti waanuma simattudha.
Obsaa gara biraan jira. Kunoo. Hiiko. Ani fate. Amma manni kun mana keeti. Yoo barbaade shaayii buna jechuu dandeessaa. Baay'ee masi jaalladha. Yeroo akkanas ilaalu natti tolta baay'ee. Kanaaf as gabboofne wajjin haasa'uu dandeenya. Inaasofna rakkoo qabu. Kottati. Kottu tiyyuu kottu. Kottu. Kottu sodaatti. Kottu akka durii miti seenaan. Kottu jijjiirameera maal akka durii kottu. Kottu kottu. Sodaatti. Kottu. Kottu jedhe. Na barbaacha dhufeeti bilbila koo cufaa ture. Kottu maalasi barbaada isuma barbaachan dhufe anoo rakkina qabu. Isuma barbaachan dhufe. Taa'e nam qonxootiin yaaddofti. Ila waan tokko yaaddeeneti. Wal beenna miti akka nufu na eeyyamteetta miti as. Kunoo na eeyyameera. Dhufuu nan danda'a miti as. Harka qabadhee taa'uu nan danda'a. Dandeessa. As keessa. Harka ishee jiru gachuu hin danda'u amma Hin dandeessa. baay'ee isumatu yaada isaa jijjiire yaaddee miti dhiis. Kanaafiyyuu anamma waan biraan barbaadu kabaja natti agarsiiste kabajamiisii jedha. Rakkoon qabu gaa naasofna hiriyaa taane tiyyatti quban qabdu hiriyaa taane tokko taane isa wajjin. Amma akkasitti fuunaani harka wal qaballee tokkummaa jechuun keenya. Akka ani waan biraas hin dhamaasu waan afur qofan barbaada. Waan afur. Meeqan jedhee? Afur. Tokkoffaani yeroo itti tiyyaan nan qonxootiin yeroo qabnaan bakkeetti rakkina qabu jedhetu isaanii duwwalee galee miti yoon ture rakkoon qabu miti. Boos kaleessa akkan dhufne jettanii turtanii misimtu. Eeyyee jedheen ture. Inni kaleessa gaa. Hin darbe. Waan kaleessaa moo irra hin deebi'amu? Miti ree? Eeyyee. Irra hin deebi'amtu waan kaleessaa. Irra hin deebi'amu. Sanaaf jedheen waan afur qofan barbaadana. Waan afur. Meeqan jedhee? Waan afur. Maali gadi baanee itti fuftaa rakkina qabu kanuma keetii meessa dhaqaa waliigallee isaanii wajjiniin na qonxotti. Waan afur qofan barbaada. Tokko tiyyaanii ganamaa hiriirri taaksii dheeraadha lafa yeroo dhufanii. Yoo guyyaafattee ganama sa'aatii afuritti dhuftee 10 baatu. Rakkoo maal qabare? Ganama taaksiin waan jiru bara. Kanaaf rakkoon qabaan silayyuu yaadaan ture rakkoon qabu. 5 dhuftu. Jaalala ta'u. Amala jijjiiramanii jijjiirraa amala hin jijjiirama hin amantu. Galgalli daamee galgala jijjiiramaati isaan. Hin jijjiirama. Ani nama hin beekne natti ta'a. Amma sila kottu si hammadee adda keessi gaddeessi dubbisaa naan jedhan. 6 galtoota miti tarii yoo biizii taate immoo 7 8 9 10 baatin jedhanii yoommoo dhufuma dadhabde iyyuu 10 dhufte iyyuu dhufuu fedheen ture naan mijanne itti adeemuu dandeessi. Mitiire? Tole. Jireenya qaala'insa jireenyaa beektu mitiire? Hojjetaan miindeeffamaan miindaan isaan ji'aan ga'u guyyaa 6tti dhuma mitiire? Kanaafiyyuu miindaan ishee adabalamuuf itoo hin taane dachaa daballuufi daballee siddifanii nama keessa garraamummaan jira jechuudhaan duruma anamma garraamummaa sanan baase akkasitti qabee suutu beekee garraamummicha baase adabalamuufi baay'ee galatoomii utuu dhaabbata qabaadde simmuu dalachirratti si namanuuf malee nama namtuuf malee maanaajara si godhee nama namtu garuu achitti hidhattee miindaa daddabalataa jedheen malee kaleessa akka kaleessaatti miindaa sanyii kaleessaa dabalataa jedhee malee dhugaa isin na barbaachistan. Kanaafiyyuu miindaa ishee meeqa ta'e? Dachaa meeqa? Dachaa lama ilaalii mamootti dabaliif. Haa ta'u 3. Anis hojii hin qabu beektaa waggaa 3. Hojii hin qaban. Ammatti iddoo 2 hojjetta. Asiin hojjetta lafa kaleessaati isin hojjetta. Iddoo meeqa hojjettu? Iddoo 2. Asii iddoo 2 hojjettu.
Anamani iddoo tokko yoo hojjedhu iddoo tokko yoo akka dhufee hojjennee ala sirna teessan mormuna qabdanii dhufinnaan jettan addan ishee bira dhufee na fura baafadhan ture amma gaa walitti araaramnee rakkina qabu hojii naa barbaada asumaan galuu barbaada. Ilaamee ergo isheen tuntun nuun ulfaatte booddee haasofna ishee sana. Ergo rakkoon qabu qacaantee. Mindaa otoo naasa'in immoo. Dachaa laman sii godha. Dachaa lama? Eeyyee. Walqixa argiteettaa iyyaadettaa yeroo ta'e sanii balbala hojii nan bana siin jedhe. Iyyaadettaa kan koofini kan kee nan bana siin jedhe kan lamaan keenya nan bane amma. Dachaa lama. Dachaa afur banne wal fuunu jedhe jaarsummaa ergina isaanii. Hin ta'u hin isinii. Hojii saachisa nama dhiistanitti jaarsummaas ulfaata iddoo kamiyyuu dhaquun isinitti ulfaata isa dhumaa tiyyaan sanbata duraa galgala hojjettu kana booddee sa'aatiin darbeennaan agartu nan beeka manaajeroonni baay'een warri sekireetariin akka turanii hojjetan barbaaddu hin ta'u garuu daftee agaltu mitiire daftee agaltu al tokko immoo utuman dhufin iyyuu agaltu yoo haftee rakkina qabu isa dhumaa waan ani isin rakkisu boss obbo boss al tokko gadi baatu ishee wajji waan haasofnu qaba. Babu? Karaa nagaa deema. Hin fagaatiin haasumatti nu eega. Erkoo. Nan deema deemuutu narraa dhiisaas nan deema maaloo dharee kun hunduma isaan itti baattee na eegde kun deemaan jiran jennee erko maarree anoo deemaan jira isa dhumaa nagaasitti dhaamuun dhufe man maal achi deemte maal akka hojjettu beektamti eeka maaloodhaaf deemte maalan godhan maatii ma biran turaa hojii ma qonnaa kanan hojjedha maatii ma gargaaru qonnaa hojjetta qotuuf deemta waan ittiin qottu immoo si barbaachisa calli malee erga qullaa si geggeessuan kanaafi kuni siifi kan keeti kun dhimma qonnaa irratti yeroo bobbaatu akkamitti waliin akka hojjennu immoo naasofna sii galee dhattee achi teessee ani qotee bulaadha ofiin jechuu qofaa miti ana ajji waan hojjennu hin jiraata jechuudha achi taa'ee moo eeyyee maal ta'a yoo na dhiiste ati maali siif jedhee waa meeqan na beema maa jechuudha achi qofaa ma jiraadhu erkoo achi teesseeti qamadii oomishtee natti ergita an tiraaktaran ergaa qamadii oomishtee natti ergita gara biyya bakkeetti ergina kana caalaa maal barbaaddati maalin godha tiraaktara waan ittiin qotan jiraamachuma sangaa sangaadhaan qottaa jechuudha atis akkuma warri waan akkasiin jiru annan barbaada an sin barbaada erko sin barbaadan siin qamadichas nan barbaada siinis nan barbaada haa ta'u rakkoon qaba kanaaf walii bilbilaa waan tokko yaaddayini qabi kana kun kan keeti kanan fuudhee baadiyyaadha kaan gamta qabiin siin jedhe kana itti dabali kana waan si barbaachisuuf hin beektu mana ijaaruun na kan jennee man qonnaan qotaan jedhe kana maal godhamu beektaa maal akka ijaartu iddoo qonnaa qottu keessatti waan ijaaramu maalitti beekta harka qullaa harka raasaa irratti warra achiittis ba'aa ta'uufi dabalte nasii ga'uu dinnaan kun immoo tuuttaadha waan uffattee hojii hojjettudha maal godha tuuttaa achi abbootii keenya warra kamtu tuuttaadhaan qonnaa qotaa ture keessa deemeen qotaan akkasuma ittiin maal ta'a yoo tuuttaa uffattee immoo qotte maal rakkin isaa qabii kana mee qabiin siin jedhan kan kanaaf ila na dhaggeeffadhu isa dhuma akka carraa ta'e akka carraattiyyaan siin bilbilaa hin deebitaa kottu maaloo yookaan achin dhufa yoo isheen siin jette fiigaan dhufan waan akkas jedhamu jiru waan akkas jedhamu jiru atiif tiyyaan kanaan gargarcite kanaan garaa kutadheera misoo kun dirqama kun immoo maalan godha qonnaan qotaan jedhee muka muruun na kamiti machi haa ta'u garuu amma itti garaa muratteettamti garaa kutatteetta tiyyaadhaaf eeka garaa murachuu makee waan si yaadachiisu si barbaachisa garaa murachuu kee kana yeroo argitu maal yaadatta ani garaa muradheera kana booda lafan ba'ee ittiin deebi'u waan jedhu yaadatta si galee amma waan seefe maaltu jira maaltu naaf hire deemuudha ka tikeetiis kutadheera enuman deema waan tokko waan naaf hin jiru kana booda maalan godha iddoo oomishaa kee keessa teessee yoo barbaadde muka jala teessee kitaaba kee barreessita
Achi immoo hojjettee jabaattee immoo qotee bulaa adda duree taataa wajjin achi baanee immoo badhaafamnaa. Badhaafamnaa. An kan na dhibuun isanii saayikooloojii baradhee qonnaan bulaa ta'udha. Fachuu keetii? Dinagdeen eenyu harka jira? Hirkoo achi ol qotee bulaatti naasa'in sitti meeraan. Waan akkasii dhiisi. Amma yoo danda'ame hojicha hojjechaa qotee bulaa adda duree ta'uudhaaf hojjedhu sitti meera. Jedhigaa. Egaa siin bilbila gaa beektoo. Ilmaan sii bilbila. Waan jiru immoo mari'achaa ma deemna. Qamadittiitti yaadi. Itti yaada. Nagaatti Gaaftaa. Gaaftaa. Qonnaan bulaa gooteya. Gamtaa. Daldala adda duree. Garaan kutadheeti iyyasiif. Instructor. Instructor. Inistu. Inisti. Qabxii ijoollee tokkoof sirreessuuf jedheeni. Garumatti kireedii kennu nama ijoollee waanuma tokko hojjenne waanuma tokko bara kan keessanii hojii kan jedhe beekanii isa sammuun qotte na qaba. Ijoolleen si anaamu zeeroodhaam sammuun eema kennaa fi calluma jedhaati. Kireedii eema kennu? Eeka maaltu isin rakkisee utuun isin ta'een instructor utuun isin ta'eemu dhugaadha maaltu wajjin mataa na cabse asii gadi kenneefiin gara dhumarratti yoon barbaade baachaa daa'ee kenna malee maaltu na gubeega. Maal ta'a akkuma kee kana yoo ta'anii akkuma kee kana gadi naqanii mame akkuma kana callumadhan yoo jiraatan amma sadiisiiti meenan jirjiraati amma immoo maal jiru nagaa isinitti dhaamuun dhufe isa kanatti naaminsa kanoo jedha isa dhugaa kun isa dhumaati kun yeroon daanagaanatti dhaamtee deebitee dhuftee lakkisa achas deebitee immoo nan lafee akkasin ta'e jettaati dhiisni biyya alaa miti nan deebi'e keessatti baadiyyaatti hangaluu fedha. Baadiyyaa isa kam? Baadiyyaa armee qofa biratti hangaluu fedha. Armee makee biratti baadiyyaa moo? Eeyyeeka dhaqeen horiitis san jedhe instructor. Maan armee yoo fa'aa walitti buute moo maal? Maala walitti bu'aa? Jireenya ajjinii walitti bu'e. Maal taate immoo maal? Jireenya maal xiyyaa isinitti meeqa isinis jaarsummaa dhattanii tiyyaan isinis hin diddeemiti amma maalan godhe tiyyaa malee jireenyi koo hin jiru. Dhaqeen asitti taa'ee horii ta'uu korra achi dhaqee horii tissuu konaaf wayyuure. Maal fuuta siloo harmee wajjin walitti buutanii immoo maala walitti bu'a? Jireenya wajjin walitti bu'e. Tiyyaa wajjin walitti bu'e jireenya wajjin walitti bu'e isa dhumaa isinii wajjin walitti bu'aa deemee sodaachaa jiraamu. Isa dhugaadhaan achi galee horii tissuu qonna qotuu waama kanan nama macabeen illee bifa aadaan dhiiballee malee hojii malee asii maalan hojjedhare. Mee afachu tiyyaa wajjin walitti buukeef asii baatee immoo baadiyyaa sana dhaquu maaltu walitti fida? Tiyyaan anaaf oksiijinii kootti addanatti. Isa dhugaadha. Tiyyaan hin jirtu taanaan jireenyi koo hin jiru. Kanaafiyyuu tiyyaa wajjin walitti buutee hin deemta jechuudha. Maalan godhare? Maal ta'a hojii kee yoo hojjetattee jiraatte dhimmi tiyyaa dhimma biraa lafa barbaaddattu. Hojii isa kamiin hojjedha? Tiyyaan hin jirtu taanaan maalan hojjedha? Tiyyaan ishee madeen gadadannee adaraa araara jennee gaabii uffannee maal jennee kadhannee diddee. Maal kanaafiyyuu maal hojjedha reen nangalaan jedheema? Tiyyaa dhiisitti hojii kee hojjeta. Hojii koof tiyyaatu walitti qabataadhaan jedhe. Kanaaf baadiyyaa deemte? Eeka. Tole egaa erga deemuun kee namne hin deemtani murteessiteetta miti dhaqi seeraan qonnaa qote. Seeraan qonnaa qote jallisiidhaan bonaa ganna oomishiiti. Qonnaa kee dhaqi qotiiti. Beela kana yoo manurraa irriftaasa beela nufi tufedhu kana minaan kana choolluu fiddee immoo minaan kana nyaanne immoo. Beelli keessanii salphaatti badu instructor. Kan keessanii beela foonii miti. Hammina keessantu isin uqqisa instructor beela miti. Isa ijoollee hacuuccantu isatu isin uqqisa. Beela miti. Isa qamadii sirratu miti waan keessan. Ati nama doorsiftan malee hin qabdu. Noon beeku. Nagaanatti dhaamuu gaafa dhuftu na arrabsuu dhufta. Yeroo darbe biyya alaan baattee dhuftee na arrabsitee deemta takka turtee deebitee dhufta. Arrabsoo miti. Isinuma takkasii.
Hirkoo. Maalan godha nama jallinaan deddeebi'uuni isin nama qajeelaadhaan jedhaare. Amma egaa abdii kutattee numa diddee tiyyaan egaa amma deemtaa jedhaaga lammata waliin agarru yoo baadiyyaa dhuftanii nan dhufa yookiin immoo qonnaa qotee yeroo ni magaalaatti akkas qamadii xaafii kana ergu yoo fe'anii na erganne isaanuma duukaa dhufee isin dubbisee deebi'a. Laqi immoo baadiyyichatti siigaa yoo deemta ta'e hin deemtu ni ree borimmoo deebitee dhuftee ganama mataan naannessitanii. Tiyyaan aduutu jedhaa inistiraaktarii aduanii. Isheen illee adattu jira. Eessatti? Kan hin jedhutu lafa barbaade adattu nan gashuunni natti deebitee garuu waan tokko natti naasee deeme. Isa dhuma isa dhuga. Anumtuu sirraa immoo afuura baafadhee harrabsoo keerraa afuura baafadhee. Anis jedhaagaa. Amma deemta gaa. Baadiyyaatti tangala maalan godhare nulfaate hin cimee jireenyi magaalaa. Jedhaagaa. Maaliif immoo yaaltu tiyyaama kana wajjin olitti deebi'u immoo? Isaaniin olitti deebi'an dhadhaa bidda buute taate ishee. Dhadhaa beektuusi. Erga deemuun keeramne immoo maaliif bilbila shanaan laa ture? Kan dhadhaa moo? Lakki kan zayitii. Kan zayitii qabaa hin qabu no kan zayitii hin qabu. Deemme. Jedhaagaa ta'u. Yeroo hundumaa nagaa walitti dhaa'u naafati. Baga mi'aati barataa moko baga taate. Sila addunyaamti kun natti mi'ooftu beektanii. Immoo saayii. Dhiisi kan bu'ini. Kunoo asin jira. Hirkoo. Jabaadhu waan tokko rakkoon hin jiru isheen sadattu baadiyyaa masaraa yoo haadha manaa fiddee dhuftammoo ani immoo shakkiin koo kan baadiyyaa sanaa fiddee dhuftaa tiyyaa asumatti nuu dhiisan. Jedhaaga. Haa ta'uugaa. Baadiyyaa sanaa barbaadi fuudhi. Tiyyaa dhiiseen deema inistiraakter. Nu bira jirtini maal isheen maal goota. Deemi rakkoon qabu. Maal ajjeefta? Tiyyaa isinitti kennan inistiraakter. Isin kaan fuudhan adara yoo lafa kana irratti dhabe gubbaatti isin kaan fuudhan inistiraakter. Haa ta'u jedhaagaa. Jedhaa inistiraakter. Harka jirti. Haa ta'u jedhaagaa. Garaa nagaa odii isa dhumaa al tokko nagaa isinitti dhaabu. Dhiisaa inistiraakter. Haa ta'ugaa. Jedhaagaa. What the generation? Acheesin deebisin. Tiyyu. Dhiifama gaa sa'aatii hojii keetiin si jalaa fudhadhee hojiirraa si waamu kootiif dhiifaman si gaafadha. Garuu immoo jaalladheen miti sa'aatii kanatti kan si waame. Mucaan kun otoon san argin na jala bahee deemaa laata jedheetaniini. Maarakkoo qabu. Isin loluudhumaafani. Si loluu sitti dheekkamuu isatti samma dheekkamuu qabu dheekkameera. Kanumaafan si waamee dhiifama naa godhe. Rakkoo qabu. Umurii kanatti isin dargaggoota waliin haasoftanii furootoo dandeessanii walitti dheekkamuun addaan baana karaa kanan deema karaa sanan deema jechuun maal jechuudha. Boroo gaafa mana dhaabbattan akkamitti waliin wajjin itti fufuudhaafi maal jechuu keessan? Dhugaadha armeeyyuu garuu maal seetan hirkoonis baay'isee dhugaa. Amma hin danda'u gorsee timee yeroo meeqa gorseeniin ture garuu maal godhu armeeyyuu. Dadhabaa ofii abbaatu jabeeffataa. Shamarran immoo mala hin dandeenya mitiiree? Gamna ta'uu qabda malee. Gorfachuu jabeeffachuu qabda. Isa qofaa otoo hin ta'in atis dogoggorteetta. Akkamittiin karaa kanaan qorta? Hirkoon immoo akkuma beektu xiqqaatus guddatus hanga tokko waliin dabarsiteetta. Ammeenya hin qabu qulqulluudha. Waanuma namni jedheen hundumaa amana. Kun immoo dadhabbina isaati. Namni immoo guutuu miti. Atis hir'uu kee kan sii guutuu isaa hir'uu isaa immoo kan guutuu sii. Aguuguun yoo qabdu sirumayyuu immoo qaawwaa isaa bal'isuu qabda. Dadhabbina isaa kana aguuguuf hin qabdu. Akkamittiin kana sinirraan eegu. Dhugaan siin jedha. Armeeyyuun dogoggorree sin dhugaa. Sinniin badheera garuu dhimma manamummaati maal godhu. Jaalala keessatti waa'ee manamummaa sinitti ni mormeeyyu. Nan beeka. Garuu immoo jira miti wal danda'uun immoo dirqama. Laali yoo inni harka 50 qabaate ati yoo harka 50 qabaatte walitti 100 guutuu jechuudha. Namni guutuun eessumayyuu hin jiru. Guutuun waaqa qofaadha. Guutuu namarraan eegi. Kanaaf immoo wal danda'uu fi dadhabaa ofii jabeeffachuun immoo dirqama keessani. Sirrii jettan armeeyyuu dhugaa sin hubadheera siniin sin karaa keessan irra sirriidha. Garuu immoo nan dadhabe. Hirkoon na dadhabsiisee dhugaa. Yeroo meeqa yaale. Nan dadhabee hin jedhamu. Hanga dhumaatti cichanii jaalala ofii galmaan gaatu. Tole
Kanaafiyyuu tiyyuu koo maallaan jettare? Armee dhugaan beeku. Kan irkoo anaa hin beeku. Beekta? Irkoo beekta? Irkoon nama qulqulluudha. Ammeenyaan qabu, kolfuu, taphachuu, waan namni je'een hundumaa amanuu. Ana caalammoo situu wajjiniin oola. Situu wajjiniin taphata. Amala keessan beekta mitiire? Waan hin beekuu qabu, hangan beekuu qabu nan beekaa. Hangan hin beekne immoo ana caalammoo caalaatti situtti dhiyaata waan ta'eef ati amala isaan beekta jedheetanii yaada. Kanaaf wal danda'uu fi bira waliif darbuu amaleeffachuutu isinirra jiraata. Har'umarraa jalqaba waliif obsuun boruuf jedhanii wal bulfachuun boruu koo jireenya koo boruu kaadhimaa koo har'aa abbaa manaa koo abbaa ijoollee koo boruu jedhanii yaaduun har'umarraa eegaluu qaba. Kanaaf atis waan isii akabaju na kabajjee asitti dhufuu keetii fi akkuma kanas immoo na salphistu jedheetanii yaada. Amala irkoo hin beekta. Walii dhiisuun immoo hundumaa caala. Wal gorfachuun boruuf wal keewwachuun dirqama keessani. Tole. Ijoollee ammoo waan hundumti keessan iyyuu baay'ee namatti tola. Armee ayyuu dhuguma maalchaasaa foo hirkoo kottuu na fudhadhu. Armee ayyuu orma hojii shiraan irratti xaxutti kaasanii yaani amma dhaqeetti keetti kutadhee dhufutti. Danqaraa karaarra keessanii armee ayyuu asumarraan deema rakkina qabu. Maalumaaf rakkoon hin jiru. Hin deemtaa kottu taa'e. Orma bira immoo dhiisaas nan deemaa jira. Irkoo. Kottuun si jee taa'e kottu. Armee ayyuu isa dhugaa baay'een isinitti qabame amma mana kana keessa jiraadhetti akka kana isinitti qabame hin beeku. Miti. Alagaa mana fiddanii kaayyoo koo gufachiiftu armee ayyuu. Mee maalumaafuu egaa ammaan booda singaa. Maal ta'a yoon deemee hafuura baafadhee jiraadheen boqodhee yoon jiraadhe bilisummaadha yoon jiraadhe maal? Kana isa namni tokko qullaatti na hambisee gamtaan immoo kana na uffise. Achi booddee immoo dhaqiitti qonnaatti qotuuf si gargaara gaafa naan jedhu achi ga'ee yeroo qonnaa qotuuf uffata jijjiirrachuun asuma irratti hin jijjiirradhee deema jedheeni yeroo qusadheen gara hojiittan galan jedhe namni yeroo koo guboo hin jiru silas dhiiseera ofirraa kuteerooti. Akkasiidha. Maarree maal waan biraa maaltu jira ree? Ani akka nama waadaa koo nyaateettan isin fudhadheen isa dhugaan jedhan akkamittiin nama orma nama jaarsummaa meeqa didee nama meeqa teekinooloojiidhaan bifa aadaadhaan kadhadhee dadhabnee fidee ani gaafa ni garaa kutadhee deemuuf jedhu fiddanii as keessanii na hedduusin beekaa silaafiyyoo durboonni baay'een akkas godhu jedhani armee ayyuu dhiisaasin yeroon keessanii hin jiru ta'a malee yeroo dhiirri isaan bira jiru hin ta'u jedhaniitu uuruutti dhiibu gaafa ni dhiisee deemuuf jedhu immoo maaloo gooftaa koo eessa dhatta maaloo si malee jireenya qabna hin dhagawan waan akkas jedhamu hin jiru. Sita asaan jiru ormatta asaan jiru arra firatta amma tasgabbaa'e maal tasgabbaa'e anaan dhagaa waggaa meeqanii wajjiniin qilleensa ammaa hin jedhe na dhagaa jirta ila amma kan darbe hundumaa bishaan darbe ganni darbe fudhatee haa darbu ishee saasofsiiseenira balleessaan isin lachuu bira jira harki caalu ishee bira waan kanaaf ani murteeffadheera jaarsolee erga diddee dhimma mataa isheeti dhiira garaa kutate bishaan raafuu gabbisa jedhani dhaqee man raafuu sana nyaadheen gabbadhee deebi'a eenyu akka eenyu ta'e immoo ilaalla yeroo sana waan fedhe haa ta'u harmee ayyuu dhiisaasin ani guyyaa tokko wal lolte jedhamee dhiira biraa wajjin harka wal qabatanii as keessa harka wal yaafatanii wal hammatanii konkolaataadhaan hin qabu waanoo konkolaataa hin qabu maalittan fe'ee deemare nadhii baanee dudduubaa nan dhiibaa waan ani ittiin ariifachiisu nan dhageessuu eega. Dhagaan jira. Gaariidha. Ammaan booda quba walitti qabu isin hin barbaachisu. Dogoggora keessan tokko keessanitti meera. Taa'aatii waliin haasa'aatii rakkina keessan hiikkadhaa. Yoo waliin haasa'an wanti furamne hin jiru. Maali amma umurii kanatti kan isin wal loltan? Maal jechuudha? Isin barattaniittu miti? Nan deemaa dhiisaa. Kanaafiyyuu ammaan booda dhiisaatii ifama walii godhaa. Wal qoruunis walitti naafuunis ebiluu wajjiniin deemtee ebiluu wajjiniin oolteenis isin gaa kana caala. Kanaafuu amma sillachuu balleessitaniittu
isin lachuu dhiifama wal gaafadhaa. Isheenis na kabajjee achii hojii dhiistee dhufuu isheetii fi guddaan ishee galateeffadha. Atis immoo ka'aa dhiifama wal gaafadhaa. Hirko. Dhiifama naa godhi dhugaa. Ani akkasitti yaadee miti. Wanta armeen hayyuu naan caalan immoo bira darbuu hin danda'u. Dhiifama. Jiraadhu. Shoo. Dhiifama maalisii godha. Maali dhiifamii amma kana ana dhiistee nama meeqa wajjin akkas jecha oolte? Hirkoo. Dhaabikaa kana caalan gaa. Sii godheera. Sii godheera akkanumatti. Nan deeman. Nan deeman. Waan akkasii ani jireenya darbeetti bishaan darbeera moo bishaan darbeen darbatan moo dhagaa darbeen darbatanittan? Waan akkasii. Kan darbeen darbatan. Hirkoo. Asitti nu dhiiste. Kanatti sinirraa bareeda. Iyyaako. Galatoome. Ifam. Armee ayyuu isa dhugaa baay'ee galatooma. Ofumaan ijaarsolii maal jedhee inistiraaktarii goomtaa maal rakkise. Utuun isin bira fideemu. Harmee ofii maaltu caala silaas. Tiyya dhiifama gaa. Of gadhiisii rakkina qabu amma araaramneerra. Wal fuuna kana booddee. Armee ayyuu hin deemna moo hin deemture? Laki. Anu buna sini dabbisaa sinaasa. Akkoo keessaa furaa lammaffaa waan akkasiis hin jidduutti akka hin dhageenye. Haa ta'u hin deemanii.